Welcome to the Afaan Oromoo Academy. Baga gara chaanaala Afaan Oromoo Academy'tti nagaan dhuftan. Afaan Oromoo Academy is by far the best educational channel in Ethiopia, especially for Afaan Oromoo speakers. Kanaafuu barattoonni kutaa 9 hanga 12 jirtan baga gammaddan. Chaanaalli kun barnoota kutaa 9 hanga 12 jiran Afaan Oromootiin kan barsiisuu fi akkasumas odeeffannoowwan barnootaan wal qabatan ijoo yeroodhaan kan irraa argattan waan ta'eef ammas baga gammaddan isiniin jenna. Nutis gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Amma kallattumaan gara odeeffannoo isinii qabanneetti haa ceenu. Oduu gammachiisaa dubbattoota Afaan Oromootiif barattoota kutaa 9 hanga 12 jirtan hundaaf barattoonni keenya barnoota qulqulluu fi bifa bareedaa fi ifa ta'een kanaan dura Afaan Oromootiin argachuun rakkisaa akka ta'e ni beekna. Amma garuu afaan keenya eenyummaa keenya kan jedhuun chaanaala Afaan Oromoo Academy jedhu isiniif qabannee dhufneerra. Chaanaalli kun barnoota kanneen akka fiiziksii, chemistry, biology, maathii fi afaan Ingilizii fulbaana tokko irraa eegalee bifa bareedaa fi qulqulluu ifa ta'een isiniif dhiyeessa. Kanaafuu isinis chaanaala kana subscribe, like, share gochuun nu cinaa dhaabadhaa isiniin jenna. Akkasumas hiriyoota keessaniif share godhaa. Fulbaana tokko irratti wal agarraa. Horaa bulaa deebanaa Afaan Oromoo Academy irraa. Mechanics is the branch of physics which deals with the motion of an object without or with the reference of force. Mechanicsini damee fiiziksii ta'ee kan inni qoratu sochiin wanta tokko humnaan malee yookaan sochiin wanta tokko humnaan malee moo yookiin humna wajjin kan jedhu kan nuuf qoratudha jechuudha. Sochiin wanta tokko humna wajjin moo humna wajjin miti kan jedhu kan qoratu meekaniksii jedhamaa jechuudha. Meekaniksiidha. So mechanics can be further divided into two branches, namely quantum mechanics and the classical mechanics. Meekaniksiin iddoo lamatti qoodama yookaan damee lamatti qoodamaa jechuudha. Maqaan isaanis quantum mechanicsii fi classical mechanicsii jedhamanii bakka lamatti qoodamuu jechuudha. Meekaniksiin bakka lamatti qoodama. Inni jalqabaa quantum mechanicsii fi inni lammataa ammoo classical mechanicsii jedhamanii bakka lama qoodamanii jechuudha. Quantum mechanics deals with the behavior of smallest particles like neutrons, protons, and electrons. Akkasumas quantum mechaniksiin kan inni irratti xiyyeeffatu kan wanni inni qo'atu amala small particle yookaan amala partikiloota xixiqqaa kanneen akka niwutiroonii, pirootoonii akkasumas immoo elektiroonii irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Maaliin quantum mechaniksiin amaloota partikiloota xixiqqaa kan akka niwutiroonii, pirootoonii fi elektiroonii irratti xiyyeeffate kan qoratudha jechuudha. While classical mechanics is the branch that deals with the laws of motion of forces and physical objects. Akkasumas classical mechaniksiin ammoo classical mechaniksiinis damee mechaniksii ta'ee inni ammoo waa'ee seera sochii humnootaa fi wantoota qaamaan mul'atan kan qoratudha jechuudha. Seera sochii humnootaa fi laws of motion of force. Seera sochii humnootaa fi akkasumas immoo physical objects warroottan jedhaman warroottan qaamaan mul'atan kan qoratu classical mechanicsii jedhama jechuudha. Gabaabumatti meekaniksii bakka lama qoonnee laalleerra jechuudha. Meekaniksii bakka lamatti qoonnee laalleerra. Inni jalqaba quantum mechaniksiidha. Inni lammataa classical mechaniksiidha. Quantum mechaniksiin amaloota partikiloota xixiqqaa kanneen akka pirootoonii fi niwutiroonii, elektiroonii qorata. Akkasumas immoo quantum mechaniksiidha kan isaan qoratu. Classical mechaniksiin
seera sochii humnootaa fi wantoota qaamaan mul'atan kan qoratudha jechuudha. Kanaafuu meekaaniksii jechuun sochii wanta tokkoo humna malee moo humna wajjin kan jedhu kan nuuf qoratudha jechuudha.